kan ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko bara baraan ameen. Kai mucichaa fi haadha fuudhii gara Gibxitti godaani. Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13. Jaalatamtoota ijoollee Waaqayyoo lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu turtan akkamiin sa'aatii kana eegdan. Egaa tiksee kana sin dhugaa uumaa keenya Sillaasee galanni fulfinni waaqeffannaan hundisaaf haa ta'u. Maqaan isaa kaafamee gongumayyuu maqaan ishii kan hin irraanfatamne deessuu haadha Waaqayyoo masalaala Yaaqoob abdii addaamaadha saba hundaa qulqulleettii Maariyaam. Yeroo rakkinaatti kan isaan waammannu rakkina keessaa kan nu oolfatan dhiphina keessaa kan nu baafatan ergamoota toloota qulqulloota wareegamoota hundumaa haaluma Waaqayyoon isaan kabajnii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaa daqiiqaa muraasa farraa dubbii sagalee Waaqayyoo kan wal wajjin hin barannu kai mucichaa fi haadha fuudhii baqadhu sagalee jedhuuni. Affama dubbii sagalee Waaqayyoo kana kan nuti argannu Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 irrattidha. Jecha kana kan dubbate ergamaa Waaqayyoodha. Jechi kun kan itti dubbatame abbaa keenya qulqullicha Yoosefidha. Egaa Gooftaan Yesuus Kiristoos Addaamiif guyyaa kaleessaa akkuma waadaa galee Addaam dhukkubsatee ture. Addaam gannatii keessaa bahee ture. Addaam wanta nyaatiin jedhame nyaatee ture. Nyaachuu isaatiin fireen balasii nyaachuu isaatiin Addaam ni dhukkubsate. Nyaachuu isaatiin Addaam gannatii keessaa bahee. Nyaachuu isaatiin Addaam jireenya fayyummaa keessaa bahee jireenya dhibee qabutti gale. Fayyummaan isaa gara dhibamuutti jijjiirame. Egaa dhibamuu isaa kanaaf qoricha isa barbaachisa waan ta'eef hakiimiin tokko yookiin doktorri tokko Addaamiif qoricha eeyyama. Qorichi Addaamiif ajajame kun immoo qulqulleettii dubaroo maaramirraa kan ba'udha. Qoricha kana kan ajaje Waaqa Abbaa jedhama. Qoricha kana kan ajaje eenyudha? Waaqayyoodha. Eenyuuf Addaamiif dhukkubsateera hoo? Gannatii keessaa baheera hoo? Egaa seera Waaqayyoo diigeera hoo? Gaafa diigu Addaam imimmaan isaa harcaasee boo'e. Waaqayyoon ittiin jedhe yaa Addaam eessa jirtaa? Yaa Addaam garamitti argamtaa jedhee Waaqayyoon Addaamin ni gaafate. Yeroo kana Addaamis Waaqayyoodhaan ittiin jedhe yaa Gooftaa si dhokadheen jira hoo? Waan ati hin tuqin jette ijaan tuqeef. Firii ati nyaatiin jette waan hin nyaadheef qaamni koo qullaa ta'ee uffanni koo kabajni koo narraa mulqamee si sodaadheen dhiiffee jira jedhe. Yeroo kana Waaqayyoon Gooftaan qullaa ta'uu kee eenyu sitti meetti jedhe. Qullaa ta'uusaa kan arge Waaqayyoon uffata akka isa barbaachisu Addaamiif ni yaade. Uffanni Addaam immoo kan dubaroo maaramirraa argamu ilma qulqulleettii Maariyaam Waaqa Abbaarraa kan ba'e hafuura qulqulluudhaan dubaroo maaramirra kan bule Yesuus Kiristoos isa barbaachisa. Addaam qullummaa isaatirraa gara uffannaatti deebi'uuf, Addaam dhukkubsachuu isaarraa gara fayyummaa duriitti deebi'uuf, Addaam si'oolidhaa gara gannatiitti deebi'uuf qoricha isa barbaachisa. Namoota dhukkubsataaf akkuma qorichi laatamu qorichi sun immoo Yesuus Kiristoos jedhama. Egaa akkuma hiika maqaasaa Kiristoos jechuun qoricha akkuma jedhamu kanaafiyyuu qoricha isa barbaachisa Addaamiif. Qorichi kun waggoota 5,500 booda dubartii qulqulleettii taate Waaqayyoon samiif laftiin osoo hin uumamin kan yaadee ishee taasise qulqulleettii dubaroo maaramirraa ni dhalate jedha. Qoricha eenyutu ajaje? Waaqayyo Abbaan ajajeefii ture. Ilmoo keetirraa dhaladhee dhufeensi fayyisaa ittiin jedhe. Egaa guyyaa fayyina guyyaa inni qoricha itti argatu Waaqayyoon akeekee teechisee firoo. Guyyaa sanitti Addaamillee maal godhe? Ilmoo isaatirraa Waaqayyoon dhalatee qoricha Addaamiif laate. Egaa bara san keessa sanyii Haannaa fi Iyyaaqeen kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaam tabba Libaanoon gubbaarratti ni dhalatte. Dhalachuu isheetiin booda gaafa waggaa 15 ishee guutu yommaa isheen dargaggeettii ta'aa dhuftu isheedhaan booda itti aansee biiftuun sun immoo aduu hamaa kan ta'u of keessaa baasteedha. Karaa bahaatiin bahanga fakkeeffamtu biiftuun karaa bahaatiin baatu kun aduu hamaa aduu cimaa ifa addunyaa kana tiksu gara addunyaa kanaatti fitti dhalachuu dubaroo Maariyaam waggaa
kudha shanii booda gooftaan Yesuus Kiristoos ni dhalate. Eessatti kutaa biyya Beetaleem, kutaa biyya Yihuudaa iddoo Beetaleem jedhamtu mooraa horii keessatti dhalate gooftaan Yesuus Kiristoos dubaroo Maariyaam tabba Libaanoon irratti dhalatte jenneera. Egaa amma qulqulleettiin dubaroo Maariyaam erga dhalatteen booda gooftaan Yesuus Kiristoos misraachoo Gabri'eelitiin dubbii Gabri'eelitiin erga dhalateen boodatti amma Heroodis namni jedhamu mootii bara san keessa ture biyya san kan bulchaa ture. Yeroo kana mootichi dhalachuusaa Heroodis ni dhagaye. Heroodis mootichi dhalachuusaa innaa dhaga'u yeroo dhaga'u mootiin anarratti dhalatu kun kamiidha jedhee gumgumuu jalqabe. Laala akka yaada Heroodisitti mootii biyya lafaati garuu kan dhalate mootii samiif lafaa ture. Heroodis amma warra ogeeyyii jedhaman yookiin sabaa sagal jedhamanii warra waamaman warra isa ilaaluu deeman tokkoon ittiin jedhee jedha isaan eegee mootichi eessatti akka dhalate dhaqaa ilaalaa koottaa natti hima ittiin jedhe. Waan gaariin isaaf godha akkuma isin ixaana karbee fi warqii fuutanii deemtan anillee isa kanan isaaf laadha. Kanaafiyyuu eessatti akka dhalate natti hima ittiin jedhe. Sabaa sagaloonni ogeeyyoonni karaa bahaatirraa dhufan kunniin immoo tole jedhanii gara gooftaa Yesuus Kiristoos itti dhalatee deeman. Yeroo achi ga'anii ergamaan Waaqayyoo itti dhufe jira ittiin jedhe karaan isin amma ittiin dhufta sun rakkina qaba waan ta'eef achirraan deebitanii hin galinaa. Eessarraan malee karaa biraatiin jijjiirradhaa galaa malee yaa saboota karaan nuyi har'a buune baay'ee rakkina qaba irraa haa gorru. Daandiin nu har'a buune baay'ee rakkina qaba irraa haa gorru. Daandii ammeenyaa baay'ee duuka buuneerra ta'a. Daandii badiinsaa baay'ee duuka buuneerra ta'a. Daandii Waaqayyoof hin tolle baay'ee duuka buuneerra ta'a. Nuyiif Waaqayyo beekna. Egaa cubbuun keenya sanirraa goruu danda'u nurra laata. Daandiin dura irra deemnu sun gaarii yoo hin taane Waaqayyotti kan hin tolle yoo ta'e daandii haaraa nu barbaachisa. Ittiin jedhee daandii haaraan goranii isaanillee gara mana isaaniitti galan. Yogguu kana Heroodis jarri isaan isa goyyoomsuu gaafa baru daa'imman waggaa lamaa gadii walitti qabee fixuu barbaade. Maaliif hojjettan mootiin achi keessa jira jedhameera kaa. Mootiin dhalateera jedhameera kaa. Warri waggaa lamaa gadii kana keessa waan mootiin jiruuf aangoo isaa guyyaa boruu ija irraa fudhatuuf kanaaf barbadeessuu barbaade. Amma Heroodis ni ka'e. Yeroo ka'u Heroodis daa'imman waggaa lamaa gadii waan nyaattan waan uffattaniin isinii kenna jedhee hawwalee isaanii waamuudhaan ijoollee walitti qabuudhaan daa'imman waan uffattu barbaacha gara isaatti dhufte. Hawwalee daa'ima isaaniitiif uffata barbaacha nyaata barbaacha irdaataa yookiin gargaarsa barbaacha gara Heroodisitti dhaqxee mootii keenya jetteetti sabassabamte hunda ishee dhiiga isaanii ni dhangalaase. Heroodis qabeenya isaaf jedhee dhiiga daa'imman baay'ee ni dhangalaase. Heroodis aangoo isaatiif jedhee bulchummaa isaatiif jedhee silxaana isaatiif jedhee dhiiga daa'imman baay'ee ni dhangalaase. Dhiigni daa'immanii dacheerra guute, dhiigni daa'immanii lafa ni guute, dhiigni daa'immanii lafaa gara samiitti gara raamatti ol ni iyya jedha kitaabni qulqulluun gaafa laallu. Wangeeluma kana keessa maal jedha gaafa gadi siqnee boqonnaa lama jalqabumarraa kaanee wangeela Maatiyoos hanga dhumaatti yogguu dubbisnu iyya daa'immaniirraa kan ka'e raamatti iyyi isaanii sagaleen isaanii ni dhaga'ame jedha. Dhiigni isaanii kan dhangala'e ni iyye. Egaa amma yeroo kana ergamaan Waaqayyoo dursee Yoosefitti ni dhufe. Yoosef ka'ii mucichaa fi haadha fuudhee gara Gibxiitti deemii ittiin jedhe. Heroodis osoo daa'imman gad hin barbadeessin duratti ergamaan Waaqayyoo gara nama Yoosef jedhamu nama dubaroo Maaramii eeguuf filatame jaarsicha Yoosef sanyii fira ishee kan ta'e Yoosef isa sanitti dursee hime. Yoosefis haadhaa fi mucaa akkasumas dubartii Soloomee jedhamtu qabatee gara biyya Gibxiitti deeme. Yeroo inni daa'imman fixu gooftaan Yesuus Kiristoos gara Gibxiitti godaaneera. Akkas jedhame tiree dubartittiin jedha laali raajii keessatti yookiin wangeela mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6 akkas jedha jawwichi dubartittii lafa onaatti ishee godaanse jedha. Lafa eessatti lafa onaatti dubartittiin ni godaanse. Eenyu jawween mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 6 raayii
ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ኃይለ ቃል ነው። ዱበርቲን ጎዳን ሰጀዊች ጀራ ዱበርቲን ዱበሮ ማርያም ይኔ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀመቴ ገረግብጽ ይትጎዳንተ ገረግብጽ ይትስኒደምት ገሞጂ ግብጽ ከሰ እናደምቱ ዱበሮ ማርያም ዱበራ ሎልቶኒ ፈርዖን ግርሽት አርግት ሰገሌን ወራ ሎልቶ ተፈርዖን የሮዳገው እርግማን ዋቀዮ ሆል ቀጃላ ከጎራን ኢሳኒቲ ነቄክ ሆል ቀጃላ ንጎራን አክሱመስ ደቼን ዱበሮ ማርያም ፊ ዮሴፊ ንዶስኪቴ ሎልቶኒ ፈርዖንስ በባደኒ ኢሳኒ ንደማኒ ላላ ዲኖትኒ ባየን ነው በርባዱ ነሞኒ ባየን ነው በርባደሱፍ ነው በርባዱ ጆዋቀዮ ኑላቲን ገሩ ነው ተሱመዩ ባዱ እንደንዴ إيجا أم حالة كان يوسف جموجي جبسي كيس النادمو تبرو مارم ولين تاني أقسم سولومي وجين تاني يرودي ماني جدبنا أبسو بيلا برها كوندن داني جموجي جبسي كيس سليم أطول يرو كنا ويجاتو كموام موسانتوني غرشين تفاني ورنا مبربديسن ورنا مسوداكسن سامتوني لما ثاني غرجر كنات ندبله لالا يا سبوت يوسف جحسد الدبار كل لتين دبرو مارامين داي ما خنبراني اشم متان شي تمرين شدي كشو ده خنبران دبرتي دشلو سولومين دبرتي ده متان شنو اگاجر خن اكمي توفرا دوغو يرو خن دبرو مارام اممان شيار تاستي بوس سجلا جرسني دفني كابينيا سانكبون اندرا سامني ورقي وري سما سغلوتا غوفتا يسوع كريستوس فيدن إيراني فراتني أما ورقي المشهد برو ماريام الرافقة تبويرو أرجتو المشهد الله تفوسا يرو أرجتو كنا وري حافظني غوفتا يسوع كريستوس رامل كمه مارجتو كل لتي ماريام من شهر جاستيموس كل لتي ماريام هنكر فتيموس picha sheek abattee gara gammoojjii Gibxi yookiin Misraatti kan deemte gammoojjii keessatti biyya namoonni isheen beekne keessatti rakkinummaa isheerra gahu dhiphina yeroo isheerra gahu dubaroo Maariyaam akkas jette maaloo inni misiraachoo natti qulqulluun Gabreelis osoo amma na waliin ta'ee jiraatee maaloo akkas na wayya ture saboonni koo namoonni nani beeku osoo iyyee na gargaaru ture biyya kootii osoo ba'uu dhabaadheeraadhee biyya koo keessa osoon ta'ee daanunni koo yoo boqatillee naaf awwaalu ture biyya koo keessatti osoon bo'ee namoonni maal taate naan jedhu asitti garuu eenyu kanumallee na yaabatatte dubaroo Maariyaam ilaala samboda qulqulleettii Maariyaam immoo akkana jettee imimmaan ishee hin qirfattee boosu yeroo kana saantota san keessa inni tokko ni ilaale yeroo ilaalu imimmaan ishee rooba yeroo ilaalu hinqirfattee boossi yeroo ilaalu dubartiin miidhagduun bifti ishee aduu fakkaatu kun yemmaa boossu daanni ishee yeroo qullaa ta'u garaan isaan ilaafe dhugumatti mucaan kun ilma mootii fakkaatadhe gooftaa Yesuus Kiristoos ilmi mataan isaa mootiidha ilma mootii warqii fakkaatu kanarraa qabeenya kana fuunee dubartii miskiina kanas boochisnee waan kana fudhachuun ana garaan hin dandeenye haa deebisnu ittiin jedhe shiftaa isa kaanii وكين ساما إسا كانين ساما إبن كون غرو هنتو هنديرس نجده إلالا يا سبوتو واق أيو لبئكين نجابات أكا ساما إسا غر لابساتي واق أيو نجابس يرو كان كدته وان كان در سامنه هندو ما كان دنگد سامنه هندو ما سافردو غرو كان در سامنه كان جرا كان بيبسي ان كان در سامنه غاسي إيسي ركتين جده يرو سواني غلني كان يرو سن دوبرو مارا مرا سامان بيبسي في كان كم هند ساسابه فلان إني سوني إني غراشاني نايسون إندوم سرمايو سانجة جسو جالكابه جامي چوار كي فكاتو أدوب ها فكات علم موتي چالو فكاتو كل چيوكين غوفتا تا موتا يسوس كريستوس هر كساتي كباتي سامتك چسون غرا إسانجة جسو إندوم ندينس إسانجة جس واق أيون غافز يوجينتا واق أيون غافلا بيكت أبسو غارما وجتا واق أيون غافلا بيكت أبسو واق أيون روكبوتام داندي واق أيون رديمتام واق أيون قبطي ديمتا واق أيون هر كساتي باتي غوتا يسوس كريستوس سامتك نديني إيجاها
yeroo kana erga xiqqoo deemanii isaan geggeessaa osoo jiru akka tasaa kajarrisaa billaansaa harkaa cabee jedha. Yeroo harkaa cabu namichi akkas jedhe sirumaa sababa si geggeesse billaan koo yookiin kajarri koo na jalaa cabaa jedhe. Yommuu shiftichi ammas deebisee aaru gooftaan Yesuus Kiristoos daa'ima xiqqishuu ta'ee daa'ima uumaa hin beekne ta'ee kajarasaa yookiin billaasaa jalaa cabee deebisee walitti suphee galagalanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ilaalaa jireenyi keenya baay'een cabeera. Keessi keenya baay'een cabeera. Lapheen namoota baay'ee cabeera. Keessi keenya rakkina baay'eedhaan, gadda baay'eedhaan, dhiphina baay'eedhaan, rakkoo hamaa baay'een keessi keenya cabeera yaasa. Egaa hordoftoota kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya barnoonni keenya irraa asirratti xumuramee jira. Kutaa itti aanuun haga walitti deebinutti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma eebbifamaa barnoota waan gaarii irraa barattan jedheen abdadhaa haga kutaa walitti dhufuun haga walitti deebinutti nagaan nu tura.